Hayyee harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni yaadeemaan nageenyi rabbii bakka jirtanitti hunda keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jenna. Viidiyoo haariyaatiin guyyaarraa walitti deebinee jirra. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan an yaadeedha. Yaadeemaan odeeffannoowwan garaagaraa odeeffannoo guyyaa guyyaan bahan kan waliif hirru ta'a jechuudha. Chaanaalii kanarratti yaadeemaaniif haaraa kan taatan ammas like, share, subscribe godhaan isiniin jedha. Arras odeeffannoo tokko qabadhee dhufeen jira. Odeeffannoon guyyaa arras jechuudha. Gidduu kana akkuma sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti argitan naannoo godina Booranaa irratti jechuudha. Hongeen hammaatee waqtii gannaa bokkaan roobuun irra ture waan hin roobiniif naannoo sanatti hongee mudateen loowwanii fi lubbuu namaarra balaa hedduun ga'ee jira. Haga hammaatti jechuudha. Agan odeeffannoo kana walitti qabadheetti jechuudha. Naannoo sanatti jechuudha. Naannoo hongeen kun itti uumame godina Booranaa aanaalee 5 keessatti jechuudha. Loowwan 4,000 ol ta'an lubbuudhaan darbanii jiru jechuudha. Sababa bishaan dhugan dhabaniif, sababa wantoota sooratan dhabaniif loowwan kun margni waan hin jirreef lubbuudhaan darbanii jiru yookaan du'anii jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti loowwan 5,000 olitti siqan jechuudha. Dhiifama lubbuudhaan darbanii kan isaan jiran jechuudha. Kan 9,000 isa ol ta'an immoo jechuudha odeeffannoon Afrikaa qabuudha. Loowwan 9,000 akkasuma loon 9,000 isa ol kan ta'an immoo yeroo gabaabaa keessatti lubbuun darbuudhaaf karaarra jiru jechuudha. Isaanis hongeen baay'ee dabalaa waan jiruuf roobni waan hin jirreef hedduu kan nama sodaachisu loowwan 9,000 ta'an ni du'uu danda'u jechuudha. Akkaan odeeffannoo qabutti jechuudha. Odeeffannoon gara sanaaf akka jirutti hagammaatti roobni jira. Wantoonni hedduu nama sodaachisan ta'aa jiru naannoo sanatti jechuudha. Hongeen kan wal qabataniin jechuudha. Akkasuma namni illee bishaan dhuguu dhabee haga mucaa xiqqoon suuraa irraa argaa jirtan kun gadi jedhee bishaan dhugutti bishaan jaarkaanaa isin argaa jirtan kun haga kana toora galee jiru kanatti namni dhabee jira jechuudha. Wanta dhuguu, wanta nyaatu, wanta sooratu illee hunduu dhabee jira jechuudha. Naannoo kanatti hedduu wanta nama sodaachisutu uumamee jira jechuudha. Kun kanaan ta'e otoo jiru jechuudha. Wanti hamilee namatti Oromoo uumamee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa namoonni dhalataan naannoo sanas ta'u iddoo biraa ta'u quba hin qabu. Garuu namoonni naannoo Finfinnee fi Finfinneef naannoo Finfinnee jiraatan namoota 2-3 walii gurmaa'anii jechuudha. Akkaawuntii amma tuuba kanarratti argitan kanaan bananii gargaarsa uummata kanaaf bananii jiru jechuudha. Guyyaa kaleessaa kan inni baname agan odeeffannoo kana viidiyoo kana waraabetti jechuudha. Namoonni hedduun irratti hirmaatanii hamilee hedduu saba naannoo kana jiraniif ta'aniitti jiru jechuudha. Amma as gabaabumatti wantoota 2-3 qabadhee kana dhufes maal akka ta'e namoonni jechuudha erga akkaawuntiin kun baname kaasanii qarshii galchaa jiran maqaa isaanii namoota hedduu tarreeffadheen jira jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan asirratti argaa jirtan kana namoota hedduu maqaa isaanii tarreeffadheen jira. Namoota kana maqaa isaanii tokko tokkoon isiniif hima jechuudha. Osoo gara kana hin deebiin fuula dura ammas lammiif kan jedhu ergaa kiyyaanis akka nama tokkotti dabarsuun barbaada. Namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan jechuudha. Hamma dandeessan birrii 1-2 osoo hin qusatiin namoota naannoo kana jiraniif namoota hongeen miidheef kun balaa uumamaan dhufeedha. Karaa uumamaa wanta dhufeedha. Wanta namni ofii isaanii ofitti fide namni wanta jaallatee ofitti fide miti wanta ta'eef namoonni nama kana naannoo kanatti miidhaman kana gargaaruu barbaadan ammas akkaawuntii nambarii maqaa namoota 3 naannoo Finfinnee jiraataniin banamee waan jiruuf akkuma kun asirratti argaa jirtan lakkoofsa karaa gadii argaa jirtan kanaan gargaarsa keessan bira namoota kana bira dhaabbachuu ni dandeessu jechuudha. Nyaataan kan bira dhaabbachuu dandeessan namoota kana argachuu dandeessu. Namoota akkaawuntii nama dhimmisaa ilaallatu waliin taatanii jechuudha. Namoota naannoo kanatti miidhaman gargaaruu ni dandeessu. Namoonni fedha qabdan jechuudha. Egaa amma namoota maqaan keessan itti aansee dhookuun hedduu galatoomaa isin jedha akka kiyyatti anis amma danda'etti yoon qarshii qabaatin sagalee ta'ee fi uummata kanaan viidiyoo kana waraabee nama biraan ga'uu koof hedduun gammadaa. Kanaaf amma maqaan namoota kanaan isiniif tarreessaa itti dhiyaadhaan isiniin jedha. Maqidas Gazzaan nama jedhamtu eenyu akka taate baay'ee nama kana nama eessa akka taatan maal akka taatan hin beekun. Anis toora miidiyaa hawaasaa irraa kan argadhee nama maqaa keessan dubbisaa jira jechuudha. Maqidas Gazzaan birrii 5,000 laatteetti kan isheen jirtu. Suuraa isaa akkuma bukkee kanaan ni argitu. Iyyoob wandi shafarraa qarshii 2,000 kenneedha kan inni jiru dhiiranatti fakkaata. Saala keessa yoo dogoggora dhiifama guddaa. Habtaamu Diriirsaa qarshii 5,000 atis kennitee jirta. Hedduu galatoomaan isinii jenna.
taarikuu garbaabaa natti fakkaata dhiifama amma yoon dogoggoree qarshii 500 kenniteeta kan itti jirtu. Caalaa Halakee qarshii 500, Gaaddisaa Gaashuu qarshii 100. Namni kun immoo maqaa isaa dhoksee kan inni jiru maqaa abbaa isaatiif maqaa akaakuu isaatiidha kan jiru. Hambisaa Tolosaa jedhama maqaan abbaa isaa akaakuu isaati qarshii 10,000 kenneedha kan inni jiru. Shukkee Tachee qarshii 1,000. Borbor Diimaa natti fakkaata baay'ee dhiifama maqaa yoon dogoggoree qarshii 500. Qaama Maammoo Gammee Maammoo dhiifama Gammee Maammoo qarshii 500. Agan kana walitti qabadheetti jechuudha. Agan odeeffannoo kana walitti qabadheetti namoonni amma maqaa isaanii dha'e kun akkaawuntiin kun baname daqiiqaa muraasa keessatti uummata naannoo kanaatiif deeggarsa taasisanii kan inni jiru jechuudha. Kun guyyaa 2-3 keessatti itti fufee jennaan kaayyoo waan kun banameef galma ga'uu ni danda'a jedhee yaada'anii ammas namoonni irratti hin hirmaatin jettan irratti hirmaadhaa, namoota kana bira dhaabbadhaa, wanta balaa uumamaan dhufe kana namoota kana gargaaraa. Karaa nyaataan namoonni barbaadda akkaataa isiniif mijatutti uummanni kun uummata Booranaa jechuun uummata kabajamaa, uummata hangafa Oromtichaa ta'edha waan ta'eef namni hundintuu bira dhaabbachuu qaban jedhaa. Hangama kiyyaan odeeffannoo koo kana isiniin ga'eera jedhee yaada. Kun wanta guddaa ta'e osoo hin taane waan dandeenyu hundumti keenya akkasuma miidiyaalee hawaasaa garaagaraa warreen qabdan yaada kana waliif qooddanii namoonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan warreen isiniif mijatullee goofandii bantanii namoota kana bira dhaabbachuu akka dandeessan gamanumaan karaa koon isiniif dabarsuun barbaada. Hedduu galatoomaa namoonni agammaatti gargaarsa gootan kanan maqaa keessan yoo jiraattan illee baay'ee dhiifama naaf godha. Ankan warruman arge duwwaan kanan maqaa dha'eedha waan ta'eef jechuudha. Agammaatti warreen gargaarsa gootan hedduu galatoomaa. Rabbi tokkichi immoo inni biraan qarshiin alatti illee kadhannaa keessanii immoo uummata kana bira dhaabbadhaa. Uummanni Booranaa kana bira dhaabbadhaa. Rabbi araara isaa buusee roobni roobee loowwan du'arraa afanii namni nagaan jiraatee bishaan dhugee haquufun jedhaa. Hedduun isin jaalladha daawwattoota kiyya.